kolfaa familii koo bakka aniiti aduu abdii egeree kootii arguu si beekeera. Gammachuun gadda keessatti qabaachuu dhabuu keessatti. Akkam kabajamtoota daawwattoota kiyyaa kun daawwachaa kan jirtan chaanaalii keessan Efii Reactive Video barsiisoo bashannansiisoo akka torbee kanaatti walitti deebinee jirra. Maatii kanaaf haaraa warri taatan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan amma manutti makama gara viidiyootti. Tamaree timirtii tamaree tumuree kolleejii tumuree dippiloomaa digirii jabaa deebi'ee nu beeknooriin kee. ما قد البعدين تم مالتك ولا جي في العجلة ولا جي ما أنا ما كيف بلشت تياكي تياك أبيض غزات تياكي ديفيسنات ولا جي في العجلة تياكي تياك أمامو كاني أرمن ديراتو kan harki gabaabatu naan jenna maal deebiste faandoo jedhe faandoo tikikiliidha maaliif walaajii fide faandoo dhabete faandii jaamichaadha gedel galat galina tura kaafe faandoo nu dhiisi galat galina afufale naan galle waa'een faandoo kana maa jechuu barbaadaniif Mina Gurba kalladi ma ya fula buguri Gurba kalladi ma ya fula buguri Wanda bona biti surreke gurguri Wanda bona biti surreke gurguri Wanda bozi biti sharbisi rabu Wanda bozi bitami sharbisi rabu Si fura dengala gari rasibu Si fura dengala gari rasibu Si fura dengala gari Wow Mina baay'ee namatti tola. Maalta deemaa jira kun? Caaltuuni? Naawuliddeemma. Maal siin jettemu? Naawuduma. Ani hoggaashiin na kabaltuun beeke. Koi dhaabuu bira alam. Adara yaa fiilu namni simiti ana laala. Akka anan tawaran kana faduu batta akkasitti naanneffadhu. Araada fakkaatu deemishi ana laala namni simiti. Akka anan tawaran adara ki. Fataa dishi Bareedde tamaan jettu. Obboleessa kootu na erge baay'ee Akkakamu? dhugaa akkatti bareedi qabdati. Qarasta dhumate dhugaa nama bareessee obboleessa kamiin qabate dhugaa. Ayyee? Baay'ee waan kana sitti mul'in danda'u dhugaa. Naguma miti ati. Jira. Naati wayisi gaafadhe jedhee natti waame? Maal qabdaa qabeenya? Kanuu qabeenya maan qabu? Dhugaa maan qabu? Qabeenya maan qabu? Timirtii hoo? Akkuma baradhe. Maal qabdaree? Ani immoo ini oolaa takkiitii qabna kaa. Oolaa takkiitii qabaa. Isammoo gaafa anaafsi ol fuunu. Qalla. Dhiiga ijjannee dhiiga godhannee Kanuma qabdu? Maarree si faana oolaa lama ta'u miti. Oolaa lama ta'u singauree oolaa isa tokko achitti irra jirtee olitti oolaa isa tokko immoo fudhattee galtee singau. Maal ta'an miliyoona gaabari namoota gurguddaa yeroo tokko akkatti isaan itti si dubbisanii ishii. Abbe atam nagaa jirtu. Nagaadha. Jirta. Nagaa. Mate. Malan jedhat. Mate. Mate. Ada usul. Jadi. Mina
hin argu. Utuu argee amma kana dukkaan deebi'u ture garuu saabii argaa hin jirree fi dukkaa galagalee sokke. Dhiifama gaafachuu sin gaafadhu. Amma durbi tokko dhuftee bilbila keessan sin gaafatteeti maal deebisu? Onnee koo fi bilbila koo dubartiin kenna. Maaliif? Qumaara irratti taphatu. Eetti laattare eetuun taphatu laata qumaara irratti bichaa waan hin beekuun qabu. Gowwaa VIP 22 faayidaa lammii. Eshi. Akkam jirtu? Nagaa keessani? Biddeen jira? Biddeen tokko jala kenna. Kinoti? Biddeen. Kunin ta'u naan ta'u barbaadu. Hin barbaadu. Kunin ta'u biddeen sagar malee furdaadha. Hin barbaadu. Kabaree biddeen furdaadha baay'ee beessam. Hin ta'u kun waxina yalaa fitan barbaadu na deebisi. Gootiisi jalaa fixa. Dogongora hogguta ka uumameef gargar bahuuf hin jarjarina. Kakkaaf jettanii gargar bahuuf hogguu horiitan jireenya keessan guutuu yeroo dheertuu wajji dabarsitan yaadadhaati gargar bahuuf hin jarjarina. Nageenyaa jiraadha. Waaw ergaa ajaa'ibaati. Nu jiraadha abbaa guddaa. Dokter Naviadini fude, Dokter Naviadini fude. Postii sana jala bibbiinne koomentii gochaa turre. Koomentii gochaa turre. Murtaa qixxasaa goone homaa gochuu hin dandeenye. Homaa gochuu hin dandeenye. Homaa gochuu hin dandeenye. Faladamne atangoona. Faladamne atangoona. Faladamne atangoona. Echaartu ne amma siyyoona. Hin fuudhe kaa. Hin argabe. Amma kana booddee hin bahe. Hin jiru kana booddee. Fuudhee galee doktarii fuudhee galee fuudhee galee Naviyaadii fuudhee galee bakka haata. Fuudhee galee Doktar Naviyaad fuudhee galee. Asoofi horii asoofi hin dhaga'u fuudhee deemaayi. Obbo Galaasha nagaa keessanii? Galaanni si nyaatu nagaa si dhowwatu. Maal taatan? Tasumayyuu natti dhuftaati lafa koo keessa immoo darbuu dhuftaa. Maaltu ta'e na kaadhamanii biyyi maal taatan? Gaddamin anna jalaa nyaachisneeti nagaa si dhowwatu si. Ankeenya maala midhaan nyaachise maa horii? Midhaanuma nyaatu. Eessa buute jinniin amma? Biyyoottan dabalu amma lammee maqaa koo dhooftii kun Faanni maal taatan abba gammachuu? maal waan badduu tokkon iyyuu silaa lubbuu keessaa baasee oolee lubbuu man keessaa baasee oolee ani boroo guddatteen dhiistee dheetan dhiise Gurbatti sana moo? lubbuu san keessaa baasee oolee Mucaan duriyyeedha beekaa. Mucaan baay'ee duriyyeedha bara. ilaal harka kootti baddee oolteen Maali kun isintu kufeem? Isintu kufeem? nakkufee maal utaaltee mayyuu mormuma kana laa inuma morma kana keessa kaballaadhaan na xarras debbo Maafu koosaa warra akkasii deemtu sin abbaa gammachuu. Rabbi si xarrazu laa dhiisa anatu iddoo badee anatu iddoo badee Of eeggannoo godhaa malee abbaa gammachuu. maal maal amma mormi na nafne Hin jirtaniim duutaniim? Duutanii jirtaniim? injirtan duutanii Waaw mucaan kun kontentii inni qabatee dhufe kontentii baay'ee namatti toludha. Bara bariin dhokatee dukkanni lafa guugee bineensaaf mirgi tollaan dhala namaa daguugee bara safuun arca'ee duudhaan sakaalame bara dhugaan manca'ee sobaan bakka dhaalame jaarraa jaariin badee sommoon soqolame jabanabbaan qeeqee isaa dhaalame kan tokko facaase bara tokko haamu harreen jala deemu bara farda saamu bara boofti foqoqaan summii sagal baatu tokkoon nama hidhee tokkoon nama nyaatu bara akkasii keessa ka'i maaliif teessaa jedhee tuttuqee ummiitu si kakaasa fuula sammuu seenaa sirba saasa nu garuun dubbannaan dubbii faallaa dubbannee faaluurra moo teenyee dubbataa laala
Wow, ajaa'iba walaloo mucaa kana ana baay'ee tokko keessa koon haraasaa jira. Kana dheetanii irraa borii kan hin deddeebisee isinitti fidu. Isinis kana ilaaltanii akkasitti bohaartan abdii guddaan qaba. Barsummaa harkoof deemanii walaloon ishee. Hayyee waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa booranaa waaqa baarentu kan nagaan nu bulchite nagaan nu bulchi hamaan irraa qabu gaarii moo nutti qabi egaa irra kanne jarri kun wal lolte isaan yeroo isaan wal lolan nutummoo gidduutti dubbata akka itti hojjennu dhabne ati hojjechaa jirta hojii administrator sinoo isaanis hojjechaa irra kanne gara gara walitti nu araarsi laphee dhagaa ta'e laphee dhagaa gurraacha ta'e cabuu dide laphee araara dide kana daaki laphee kana laphee kana daaki waaq walitti araaramaniis nus akka nagaa hunda nu godhi waaq egaa hangaa kan hin beekamu kanaa waan hin beektu jedheeraa isaa kan rabbi beekaa amma dabareen kan kiyya ana maddan da'u jalaa qabeera isa wallaalee waaqni itti guuti waaqa caccabsitee fittee itti laphee sai burruusarraa kaatee dhagaarraa kaatee qabeeraa laphee akkasitti dhageessifatu nama dhaga'uuf hin beeku waaqa rabbi hin beeku nama dhaga'uuf hiddaattan egaa dhagaa jajjabaatee lapheen isaanii what a generation maal nama gubeessinii wajjin jedhama dhageessifattan egaa kadhattanii caccabe nurraa'e xiyyaa gaadhifama namoota wajjin deemtu murteessaadha hin gubanne egaa isin gidduutti hin gubanne mucaan kuni garaan isaa qulqulluu gowwummaa isaa walii gadi fiigamu ati immoo gowwummaa isaa kana ilaaltee haala isaa kana ilaaltee maal ta'a yoo ofitti qabde maaliifi gidduu keessanitti nagaan hin waraanamu amma yoomiitti garaagarfiidhu afaan tokko dubbatu yaada tokko qabdu haalli keessan tokko nuni walirratti dabalamtanii yoom jida keessan numnee gammanne mana ijaarrattanii yoom ijoollee hortanii yoom gammannaan malee bultanii kaatanii kana wal hariitu walirraa gargarsiisuu wal baqattu jennee yaadda. Instructor, isin hirkoon beektan. Dhugaa isin hirkoon beektan. Hirkoon amanamummaa waan jedhamu qabu. Jaalala gidduutti immoo amanamummaan barbaachisaadha. Rakkina isaa kan hundumaa hin danda'a. Amanamummaa garuu maal godhu jiraata. Waaw, diraamaan hirkoo kun baay'ee nama bashannansiisa. Haasawaa jaalalaadha yeroo cidha Dooktar Naafiyaad kanaati warra haasofteedha mee waliin dhaggeeffanna. Hiriyyoo maaliif jireenya koo taasise faaruu fi weedduu jaalala lubbuun koo yeroo hunda dhaggeeffatu jaalala keeti. Naafii koo. Hamilee taatee milkaa'ina koo harkaan na qabsiisu tattaaffii ati gootu hunduu humna jaalalaa na barsiisaniiru. Gammachuun koo maddi kolfaaf hamilee koo bakka aniiti aduu abdii egeree kootii argu si ta'eera. Gammachuun gadda keessatti qabaachuu dhabuu keessatti amala koo hundaa si waliin imaluuf kunoo waadaa siif seenu. Kana booda haala kam keessattuu gaddi kee gammachuun kee hundi anaafis gaddaaf gammachuu kooti. Hanga umurii waaqayyo naaf kenne hunda keessatti hafuura jaalalaa keen arganaa ilaalcha jaalalaan si ilaalaa maqaa jaalalaatiin hayyuu koo jedheen si waama. Daa'imman akka kee amala gaarii qaban akka kee bareedanii fi akka kee beektota ta'an si waliin argachuu nabu. Siif abbaa manaa si kabajuu fi waaqayyoon sodaatu daa'imman kiyyaaf abbaa gaarii ta'ee bara jireenya koo hundumaa si waliin kan kennee si waliin jiraachuuf waadaa nan seena sin jaalladha. Kanatti aansuudhaan immoo kennaa qaarii guddaa ta'anii hedduutu jiru. Isaan garuu uffataa fi hiikuu fo'u akka lolaa rooba gannaatti mul'atanii darbu.
mo'ichaati sagaleen kiraara weedduu adagamu gaa'eera baaboon daraaree dhaloonni weedduu galataaf walawamu gurri kun kan mo'ichaati sagaleen kiraara weedduu adagamu Wow, haadha manaa bareedduu ergatee ni namichi. Rakun guyyaa gammachuu gooftaa deebisee kunoo saallachuu isaan innisu haati isaanii walitti deebisee waaqni isaanii guyyaan rakun guyyaa gammachuu gooftaa deebisee kunoo saallachuu isaan innisu haati isaanii walitti deebisee waaqni isaanii me kana lala lala me kana lala lala me kana lala agese 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 Hayi Dr. Baga gammadee baga rabbii kanaan si ga'ee siin jenna horii baay'adhu. Hayyeen viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kanneen turanii yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa viidiyoo kabiraan haga walitti deebinutti ciao ciao.